السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتو ومرفتوني همزيات بكم نجاح يا كيسان جرتو جرة الحمد لله رب العالمين. الران تنلي لما فادي فجرة شيتي ببريدة أنا كنو أكار بتنتي شيتي دو بشي تنيني جتشولا في دير فجرة وجنين كلالون تعاسني جدا كنو كدو ببريدو تكاني في فجرة أكتي no isiidhaa fi shaalii isiitii wajjiniin jechuudha. Iskaarbii akkanatti wajjin akkasuma ammallee bifa biraatiin illee jirti. Akka argitan kanatti ishiitii babbareedduu dalagaadhaa fi mijooftuu jechuudha. Namoonni bitachuu barbaadanii mana arabaa teessanii xalabatuu barbaadan akka aluu jettanii lakkoofsa kiyyaan isiniifin kaahaa isiniin jedha akka maraxattaniitiin jechuudha. Akkasuma immoo iskaarbii qabullee wajji jira. Bifa barbaadanii suuraallee sawwarattanii asirraallee argachuu dandeessanii akkasii isiniin jedha. Yaa uummata qaqqashtii ijoollee qaqqashtii qashtii qushumbe isii tanniinis jirti akka jaallattan ammoo abdii qabaa inshaallah billahi hedduu bakka babbareedduu hedduu faamiidhaa keessaa fuyyuu warroonni makkaa jirtanii namoonni biyya galfachuu barbaadanii keessaa nagdisuun hin dagatina akka barbaadanii fi diizaayinii barbaadaniif bifa barbaadanii isinii ergaa jechuudha. Isin kun amma iskaarbii wajjin iskaarbii isaa gurguddaa haawwoleedhaaf hedduu takkaa bareetti uffadhee isin agarsiisa. Akkuma argitan kana iskaarbii guddaa tokkoon ofirraa qabdi. Iskaarbii waliin deemtii jechuudha. Namoonni maatii fi erguu barbaadanii akka malee bareeddii dammoo carqiin isiillee maashaallah takka carqii laafaa bareedaa tokko ta'edha. Bifa barbaadanii fi diizaayinii barbaadanii jira jechuudha. Akkasuma iskaarbii isaatii wajjin akka cabsaa jirutti isinitti agarsiisa. Iskaarbiidhaan isaallee yoo barbaadanii jechuudha. Iskaarbii lallaaftuu taniin kophaa isiititti illee hedduutu iyyuu jira. Bifa kanneen bifa akka barbaadanii bifa adii gurraachaan illee hedduutu iyyuu lafa jira. Shiitiin ammoo tuyyuu shiitii akka barbaadanii shiitii isii wajjiniin diizaayinii shiitii sanii wajjiniin ka waliin deemu waliin akkanatti cabsee jiruufi akkas tahee hedduu babbareedduudha. Hedduu laaftuudha illee akkatti gizee ho'aa kana keessaa fuyyuu jechuudha. Hedduu bareeddi. Kanaafuu akkasittiin xalabachuu warri barbaadanii keessaa waastaappiin na dubbisaa isiniin jedha. Waastaappi kiyyaa isiniifin kaahaa akka isinitti agarsiisaa banee isinillee isin agarsiisaa barbaadanii jechuudha. Akka jaaba kanatti babbareedduudha. Xalabachuu barbaadan taanaanii akkasii uffata dalagaa qofaaf osoo hin taane uffata dubartiin kamuyyuu uffachuu dandeessuudha jechuudha. Kamuyyuu uffachuu kan dandeessuudha jechuudha. Bifa barbaaddee fi diizaayinii barbaadanii aluu hamziyyaadha. Hamziyyaa jedhaa mana kanallee jajjabeessaa fooloollee naaf godhaa. Akka Oromoon keenya baay'ee wal jajjabeessuu kana hin jaallattu giddimaan jaalladha. Giddimaan jaalladha. Akkasii fooloo godhaa. YouTube kiyyalleen subscribe naa godhaa. Hamziyyaa tuubii jedhaati seenaati. Subscribe naa godhaa akkatti inni dhaabame ilaala. Isinummaa murteessaan ilaala. Suuqii dhaqxanii soortachuun taane keessaa fuyyuu warroonni magaalaa Riyaadii jirtanii jechuudha. Warroonni magaalaa Riyaadii jirtanii bakka jirtanittiin isinii erguu danda'a jechuudha. Warri makkaa jirtanillee poostaadhaan ni ergamaa isiniin jedhati. Kinoo ammas gurraacha waliin bifa kana falaala akkatti bareeduun ammallee shiitii baay'ee babbareedoo tokkoon tuyyuu naqara jira. Kanatti ilaala. Bifa gurraachaa bifa bulee fi babaruu qabu wal keessaa bifni gurraachi kun hedduu bareeda tuyyuu naqara jira. Diizaayinii baay'eedhaan naqara jira jechuudha. Akkasuma immoo
footoo bulee kana mila akkaatti bareedu bitadhaa faaxochi warri mana madaamaa jirtan hundi keessanuu bitadhaa warri mana jirtanillee isiniif himna bakka jirtanitti ammoo alhamdulillah rabbil alamin akkasii kinoo iskarbii isaatii wajjin maachii isinii godhee akkuma ofii kiyyaa uffadhee jiru kanattiin kinoo anamma yeroo dalagaallee kanatti dalagaa bakka dalagaadhaafillee qalalli namaa jedha hin ulfaatu hin baay'ee namatti hin ta'u waan si sattaru waan nama sattaru qaama kan keellee keessaan baay'een beeksisu akkana babbareedaa mana namaa keessa hojjedhaa of sattaruun ammooyyuu hedduu bareeda sima mataa keetiif hin taha akkasittiin of midhaa isaa isiniin jedha faaxoche የኔ ቅመሞቼ የማዳም ቅመሞቼ akkanatti jira isiniin jedha jajjabaadha mana kana naaf guddisaa naaf jabeessaa isiniin jedha follow godha peejii Facebook kiyyaa kanallee follow naa godha view baay'ee hin qabu waan ta'eef akka naaf laallamu follow kana like godha jabaadha Keessir kaaba'ee allayyaatti siin gala. Duutee boollan jirtu dachii gubbaa jirta. Fayyaa gaarii qabda nyaattee dhugaa jirta. Mana hidhaan jirtu yookaan hospitaala kun immoo qabeenya wanta hunda caalaa daddaftee muratiin abdii rabbii keetii gaaf tokko ni geessaa bakka qalbii keetii. Warra gadda keetiif harka sii rukutu kolfiitti agarsiisi qalbii na bututu. Hisaabiin baay'een